Ani maqaan koo Dirribee Waayin jedhama. Kanan dhaladhee guddadhe godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Raaree keessatti yeroo ta'u, barnoota koos hanga kutaa sadaffaatti erga achumatti baradhee booddee maatiin kiyya harka qalleeyyii waan ta'aniif eessumni koo kutaa sadaffaa booddee magaalaa Shaambuutti sin barsiisa jedhee haadha manaasaa biratti na fudhate. Anis bara 1998 barnoota koo kutaa sadaffaa addaan kuteen imala koo eessuma kiyya faana gara magaalaa Shaambuutti taasise. Yeroo sanatti eessumni koo aanaa gara biraa godinichuma jalaa waan hojjetuuf haati manaasaa achuma magaalaa Shaambuu hospitaala keessa waan hojjettuuf kan isaan na barbaadan rakkina maatii koo arganii barnoota na barsiisuuf otoo hin taane haati manaasaa reefu daa'ima deessee ji'a ja'a waan fixxeef daa'imni ishee dalagaa ishee irratti waan ishee rakkisuuf gara isaaniitti na fudhatanii. Anis tole jedheen mana keessa daa'ima isaanii guddisaa turtii ji'a torba argan fixee booda fulbaana irratti mana barumsaa na galchi jedheen haadha manaasaa yeroon gaafadhu asuma taa'ii daa'ima koonaa guddisi kanaan booddee barattees bakka geessu waan hin qabneef kanati booddee barattee otuu waan tokko siin kaffalame waggaa 10 barattee eebbifamtee hojii barbaaduu keerra umurii sirriittis mana barumsaa waan hin galleef asuma ana biraa hojjedhu daa'ima koonaaf guddisi ani qarshii gaarii siin shallaganaan jette. Yeroo sanatti anis umuriin koo waggaa 13 waan tureef tarii wanti isheen naan jette kun sirrii ni ta'a jedhee waan hin shakkeef tole kanaan booddee yoon si biraa hojjedhe ji'atti qarshii meeqanaaf shallagda jedheen yeroo isheen gaaffu isheenis qarshii 30 si gaanaan jettee yeroo sanatti qarshii gaarii kan ta'een mana isheetti na qacarte. Anis tole jedheen mana sana keessatti hojjechuu ergan jalqabee dur akka namaa fi akka fira isheetti kan na laaltu kanaan booddee kan hojjechaa jirtu qarshii kootii ni dhanaan jettee dalagaa kan hin jirre na hojjechiisuu fi rukuttaa cagaddii harree nuun rukutamneen na rukutuun arrabsoo dhiibbaa sammuu narratti geessisuu fi hiyyummaa koon maatii kiyya tuquu dabalatee narraan ga'uu jalqabde. Anis abbaan manaa ishee bakka biraatti yeroo dhufu haati manaan kee erga kanarratti walii gallee booddee akkana na gochaa jirti jedheen yeroon itti himu innis sababa kootti ishee waliin walitti bu'uun aaree boqonnaadhaaf torbee 2 kan dhufu dhiisee nagaatoo isheen gaafatiin ji'a 2 guute. Kanaan booddee ta'ii kanatti isheenis waan baay'ee aarteef ati dubartii nanaa mana kana keessa yeroo jirtutti jireenya koorraa adda na baasaa waan jirtuuf ba'i mana kootiinaan jechuun mindaadhaan erga walii gallee ji'a 4 ergan hojjedhee booda qarshii 120 na dhorkuun uffata ishee fi meeshaalee tokko tokko kana dura ofuma ishee kan naaf laatte anarraa fudhachuun darbattee mana isheetii na baaste. Anis kanan ta'etti baay'ee ergan ofitti gaddee booda maal jedheen akkamitti walloleen gara maatii kootti deebi'e jedheen achuma magaalaa Shaambuu keessatti namni biraa qaxaree akkana galchuuf barbaaddachuun eegale. Kanumaanis nama namaan mana nama argadhee hojjechuu eegalee booda turtii baatii 2 ergan fixee booda isheen abbaa manaa ishee waliin araaramtee bakkan jirutti kottuu kanaan booddee mana koo keessa teessee hojjechuu dandeesse yoonaan jettu ani garuu hin barbaadu jedheen lamaan isaanii isaan deebise. Abbaan manaa ishee boo'ee na kadhatee yookiin biyyattiin si galcha jedhee na gaafatus anis isaanis hin barbaadu mana kanas na baasuu hin dandeessu jedheen garaa jabaadheen achumatti hafe. Kanaan booddees bakka ani gale sanatti waggaa 2 ergan hojjedhee booddee namichi naannoo aanaa amuruutii dhufee bakka sanatti suuqii banateeru tokko guyyaa tokko mana isaatii meeshaa ittoo bituu yeroon deemu anisiin baay'ee waan hin jaalladheeruuf si fuudheen mana tokko galuu dandeenya naan jedhe. Anis guyyaa sanarraatii kaasee baay'ee ergatti yaadee booda maalummaa fi eenyummaa isaa sirriitti otoo hin beekiin bakkan hojjechaa jiru sana dhiiseen namichi naannoo keenya dhufee ji'a 2 toon fixiin anis tole jechuufiin mana isaatti galeen jiraachuun eegale. Yeroo sanatti waan hundumtuu rakkina koo waliin dhugaa waan natti fakkaateef dhuguma nan heerume se'een maatii koo yoon beeksista jedheen yeroon gaafadhu innis har'a borotoo naan jedhu daa'imni gadameessa koo keessatti hafe. Anis kunoo akkana ta'een jira dubbii kanammoo kanaan booddee maatiin koos beekuu waan qabaniif yoo xiqqaate eessuma koottillee himi yeroon jedhu inni garuu yoo jiraatte akkanatti jiraadhu yoo jiraachuun barbaanne immoo mana kanaatii bahuu dandeessanaan jedhe. Anis yeroo sanatti carraa gara biraa waan hin qabneef eessuma kiyya ijaan iyyuu kan hin arge waggaa 2 ol waan hin fixeef namichi mana sana keessatti otoo na ifatu otoo na arrabsuu otoo na reebuu danda'een daa'ima sana ergan dahee fi booda wanti hundumtuu humna koo ol waan ta'eef isa waliinis akka haadha manaasaatti isa waliin jiraachaa waan hin jirreef tarii jireenyi koo kanaan booddee na harkatti badee booddee gaabbuu koorra ammumaan tooftaa dhahachuun qaba jedheen daa'ima
daa'ima koo daheen waggaaf ji'a 3 booda qarshii 2000 kan ta'u baankolii isaa keessaa hateen daa'ima waggaaf ji'a 3 isuma biratti dhiiseen ganamaan otoo inni hirribaan ka'in meeshaa koo mana sana keessa jiru walitti sassaabbadheen gara buufata konkolaataa magaalaa Shaambuu jirutti imaluun konkolaataa magaalaa Finfinnee deemu yaabbadheen badeen namicha sana jalaa sokke. Finfinnee keessa namni ani beekuu fi fira ani qabu tokkollee waan hin jirreef yeroo sanatti wanta ani gochuu qabuu fi eessa akka jiraachuun qabu gadi fageenyaan jireenya hawaasa sanaallee waan tokkoyyee waan hin beekneef mana siree qabadheen torbee tokko ergan qoradhee booda qarshii harka koorra jirtuun uffata gaggaarii fi aadaa hawaasa sanaa ergan qabadhee booda afaan Amaariffaas magaalaa Shaambuutti duruma shaakalaa waan nan tureef naannoo yeroo ammaa kanatti inqulaal faabrikaa jedhamu imaluun dallaalota naannoo sana jiranitti mana nyaataa fi kaafteeriyaa keessa hojii akkanaa barbaadan erganitti madhee booddee isaanis guyyuma sana qarshii muraasa erga na gaafatanii booddee bakkuma sanatti hojii na arganii anis qacarameen hojjetachuun eegale. Naannoo sanaas qacarameen baatii 7 ergan hojjedhee booddee jireenyi magaalaa Finfinnee hedduu keenyaaf akkuma beekamu yeroosis xiqqoo ulfaataa waan tureef manni kiraa ani kaffalu miindaa ani argadhu waliin haga kana badaa waan waliin caalleef dargaggeessi yeroo sanatti ana waliin mana sana keessaa hojjetu innis magaalaa Ambootii kan dhufe maaliif bakka tokkotti hin gallu jedhee yeroo hedduu na gaafachaa waan tureef anis jireenya kanatti dhiphachuurra jedheen isa waliin mana tokko keessa jiraachuu yeroo eegallu turtii yeroo muraasa booddees haalli keenyi gara biraatti jijjiiramee anaaf innis akka haadha manaaf abbaa manaa taanee waan qabnu waliin hirannee waliin jiraachuu eegalle. Haalli keenya dhuguma jaalallee gara fuulduraatti waliin jiraatan waan fakkaatuuf turtii waggaa tokkoo fi ji'a 6 isa waliin ergan dabarsee booda anis dhuguma mucaan kun jireenya isaa gara fuulduraatiif na barbaadee moo yeroo isaa ana irratti dabarfachaa jira jedheen sobeen si ulfaa'een jira yeroon jedhu innis naasuu guddaan isa qabee galgalatti meen ganama walumaan ciree nyaannee bakka hojii erga deemnee booda naannoo sa'aatii 2tiif dalagaa erga hojjetatee bakka bu'e hanguma har'aattuu ijaafuunan abe. Anis waantan galgala sana gaaffii kana isa gaafadhee fida jedheen irratti waan hin bareef barbaachisaa haa ta'u bakka inni jiru gaafachuuf yeroo koo hin gubne. Kanaan booddees jireenyi hagam akka uumanatti ulfaatus danda'ee qarshii walitti qabadheen piroosesii biyya Arabaa guutuun imala koo gara biyya Libaanuun ittiin godhe. Jireenyi biyya ormaa eenyumaafuu qabbana laachuu baattus galiin kana duraarra argadhu haga tokko anaatiif fooyya'us haa ta'uutii manan jiru kanatti ammas rakkoon gara biraa na mudate. Maatiin ani isaan bira jiru haati manaa fi abbaa manaan mana keessatti badaa waan waliin galleef yeroo tokko haati manaan sa'aariin ji'a tokkoof ijoollee ishee qabattee mana maatii ishee waan turtuuf yogguu haati manaan saa deemtu mana keessa anaaf isa malee namni biraa waan hin jirreef na doorsisee na rukuchuun wanta barbaade yeroo barbaadetti dhufee na waliin ciisuun wal qunnamtii saalaa na waliin raawwata. Anis biyya sana keessatti bakkan deemuu fi iddoon dhaqu waan hin qabneef ameen jedheen waan jiru fudhachuu malee waan an godhu hin qabu. Haa ta'uutii jireenya kootti gaddaa waggaa 2f mana sana keessa ergan hojjedhee booda otuun akkam of eeggadhuu fi guyyaa tokkoofillee dagadhee ofirran dabarsiin laguun anarraa adda citte. Anis qoricha fayyadamaa waan hin tureef haala kamiitiin wanti kun anarratti uumamuu danda'a jedheen baatii 2ffaas eegee dadhabee waan hin dhabeef namicha kanatti dhokseen yeroon itti himu innis akka barbaaddetti deemtee ofirraa baaste malee lubbuu kee mana kana keessatti nan balleessa jedhee wanta na doorsiseef anis kontiraanni koo waan dhumeef qarshii koo hunda isaanaaf laadhaa jechuun homaa kana duras waan hin balleessineef innis rakkoo kiyya waan hubateef qarshii koo hunda isaanaaf laachuun bakka sanaa guyyaa sana ariitiin mana sanaa na gaggeesse. Anis bakka biraatii mana kireeffadheen meesholii na barbaachisan bitachuun ijoollee biyya keenyaas waan hin argadheef takka jireenyi koo ganamaan badde jedheen daa'ima koos nagaadhaan hiikameen abbaansaas darbee waan gargaaruuf anis hireen koo hiyyummaa ganamaan maatii koorraa addana fuute kunoo bakka kanaan nageessee jirti. Turtii waggoota dheeraa booddees maatii koos yeroo dhiyoo kanatti bilbileen hagan danda'u qarshii isaaniif gargaaru eegaleera. Obboloonni koo bakka adda addaa jiraattanii seenaa koo dhagahaa jirtan wanta hedduutti akkanatti mufachaa jirtan nan beeka. Haa ta'uutii jireenya koo fooyyeessuuf murteewwan gara jabeenyaa hedduu ofirratti fudhadhus homaa
otoon kana godheera ta'ee tarii kun ta'uu ni danda'a jedheen ofitti gaabbeeru hanga yoonaan jiru. Obboloonni koo bakka kanatti dogongorteettaa otuu jireenya kee keessatti bakka kanatti kana gooteetta ta'ee jireenyi kee tarii akkas ta'uu danda'a jettanii shakkitan yaada keessan naaf qooda. Qorumsi natti ulfaatu kanaan booddee jireenya kootti akka dhufneef rabbiin naaf kadhadha. Ana obboleettii keessan Darrabee waa'ee Arabarraa nagaa galatoomaa. Ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessanii fe'ate hojjaa yaarraa xalayaa obboleettiin keenya Darrabee waa'ee Arabarraa nuuf ergite isiniif dubbiseen ka'a. Obboleettii keenya xalayaa kana nuuf erguu keetiif guddaa galatoon. Kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 xalayaa kanarraatii hedduu akka barattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettiin keenya haala isheen nu gaafatteen yaada keessan komentii jalarratti qoodaa fi haala kanaan irraa fageenye yeroo dhageenyu seenaan ishee seenaa addaa addunyaa kanarratti mul'annee kan nutti fakkaatu hedduun keenya jiraachuu ni dandeenya. Haa ta'utii garuu gosoota seenaa akkasiitiin obboloonni keenya shamarranii hedduun isaanii biyyoota Arabaa keessa jiraachaa akka jiran hedduun keessan ni beektu. Kanaan duratti ergaawwan hedduu kanaan wal fakkaatan naquunnamaniiru. Baay'ee kan namatti ulfaatanii fi dubbisuufillee kan naaf hin danda'amne turan. Waaqayyo bakka jirtan hundumaatti fayyaaf nagaa isiniif haa laatu. Qorumsuu fi gara jabeenya addunyaa kanaa daandiiwwan garaagaraa akka nuti qabannee deemnu nu dirqisiisuu ni dandeessi. Haa ta'utii bakka jirru fi waan nuqunname hundumaatti haga dandeenye wanta darbee sirreessuu hin dandeenye of qabnee jireenya keenyaa fi yaada keenya irratti miidhaa geessisurra wanta nuqunname hundumaa ameen jennee fudhannee wanti nuqunname kun immoo addunyaa kanaatiif akka waan haaraa hin taanetti lakkoofnee jireenya keenya gara fuulduraa Waaqayyoon galateeffannee jiraachuu ni qabna. Isin akka dandeessaniif Rabbi laphee yookiin onnee isiniif kenne namoota hedduudhaaf hin kennine. Namoonni hedduun jireenya addunyaa kanarraatii waan isaanitti ulfaateef haga lubbuu isaanii balleessanitti ga'u. Ati obboleettiin keenya seenaa kana kan nuuf qooddee fi namoonni gara biroo jireenya akkasii keessa jirtan garuu seenaa keessanillee nuuf barnoota akka ta'utti nuuf qoodaati jirtu. Guddaa isin galateeffachuun barbaada. Mee kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada obboleettii keenya jajjabeessu jireenya ishee gara fuulduraaf illee abdii toru xiyyeeffannoo laachuutiin komentii jalatti barreessaa fi obboleettii keenya qofaa otoo hin taane namoonni seenaa akkasii qabdan jireenya keenya keessatti bakka akkanaatti balleessineerra jettanii ofitti mufachaa jiraachaa jirtan jechoonni as jalatti barreeffaman jireenya keessaniif abdii ta'uu waan danda'aniif dubbifadhaatii jireenya keessaniifis akka soorataatti qabadhaan dhaamsa ani isiniif qabu. Jaalatamtoonni qophii Oromiyaa 24 yaada keessan kennuu irratti hin qusatina. Egaan qophiin guyyaa irraa isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 yaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa asoosamaa fi odeeffannoowwan garaagaraa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee dhiyaatti. Isinillee subscribe gochuun maatii keenya taatanii qophiiwwan Oromiyaa 24 irratti darbaniin akka hirmaattan kabajaan isin gaafanna. Karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa keenyaa duwwaa 937 ergaa keessan nuuf erguun irratti hirmaachuu dandeessu. Laayikii fi sheer gochuun deeggarsa keessaniin na waliin turaa jecha Rabbi addunyaa kanaaf araara isaa deebisu jechaa qopheessuuf qindeessuun hanga yoonaatti isin waliin kanan ture gammachiista shoomeen jedhama. Turtii gaarii.